rabbii siifan kamaalin abbaa warraa ishiitiin miicoo yoo sun gargar baatee mana namaatu hojjechaa jirti. Ilmoo ishiitiin abbaa manaa ishiitiin ilmoo ishiitiin gargar baatee jechaadha. Miicooma akkasitti qabeenya keessatti gurgurachaa ni turte san. Kumbeemmo. Mana namaatu hojjettee irra kumbeessu. Ragaa qabdaa waan kan. Ragaa qabdaa boontu. Ani isinitti himaa jechuun ragaa malee waa takka hin dubbadhu. Ragaa malee hin dubbadhu. Qulqulleeffadhu malee kadheen gadda guddataan dhufee reeffa buqqistee jedhe hanga dhaqee nama biyya jirutti bilbilee sagalee fi barreeffama irraa fudhatutti reeffa buqqee jedhee dubbadhee asirratti baheetu hin jedhe. Matawwala jettee mucayyoon haasaa jirti. Maa isa sodaatti jecha isaa sodaatte buleetti waan teesseef maafi laafsisee. Maali isaa qofa abdii qofa miti siifan kamaal mataa ishii waan jetteen qabdi. Siifanummaan kamaaltu mataa ishiiti waan jetteen qabdi. Asirratti nutti fakkeechaa duuban kan nu awwaale ishiidha siifan kamaali. Nama birootii miti. Amma soo ta'e mana isinitti ijaara ishii san dhiistee toonii Oromoof waraqaa jiru san immoo reeffas immoo baasuu ishii banuu ishii san nu baastu garana dhugaa mucayyoo nutti himtu nus nama dudulchilee nama narrabsinu waan ta'eef. Ayyu kanan barbaade kana la amma itti wal arrabsuu dhiibne ayyu la akkati jette kana wal arrabsuu dhiibne walitti Uummanni qofti amanatu dhugaa rabbi ayyun borjaajamne bakka lammanittu maal jette jedha ennaa kana lachuu isiis haasofsiifne wal arrabsuu tokko malee seeraan waliin haasofne ragaadhaa wajjin dhuguma yoo eenyuun buuse hawwii ofiif buute miti maal yoo dhuguma baaftee ji'a tokkoon dura nu dhuskitee raatte kun rakkina guddaadha dhugaa rabbiitti laa kana yoo itti eenyu taate anis dawwalee dhagayeera jette ammas irra deebii ragaa qulqulluu wajjinii dhaga'uutti qabna nuti ragaa wajjin dubbatamuu qaba wanti dubbatamu kun guddasaas haa ta'u siis haa ta'u ragaadhaa wajjin yoo siin kana hojjettee jiraatte kun eega ol baaftee marammarti eega ol baaftee ilaaltee jiraatte meerri marammaraan meerri viidiyoo maal ta'u Finaan dhugaadha jettee gadi baasnan. Amiina nama birootii miti jechuudha. Nama tirki minkii miti, nama ollaatii miti, nama firaatii miti. Ayyu kana kan na dhibbeena kaleessa wallahi nama hedduu aaree nyaataan arrabsaan ooliyaan kaleessa mana meeqalli xaawale mataa konna naanna'e kaleessa numti naannu mataan keenya nu deemeera mana anqaalittiidhaan wallole waa'ee kanaa irratti hojiidhaan baara dhugaa rabbi maaliif takka inni gara kana dhunne inni kun gar tokko haasaa ayyu inni gara ofiin boontu dhunne fuun bifa bira haasofte sila tokko taane immoo jennee gammanne ammas dhugaa mucaa badee walloliisa keenyatti deebine mee maal isinitti fakkaatu yaa ummata ragaa wajjin nu baasaati badii siifanis badii kamisatu eeyye walla hoo gadi bayaa dubbatamu baqa nu Sifinaa gadi wannaa jettu suura sifinaa kaatti haaruftu sheeritti godha haaruftu. Wali namni ishii gaafatu mee banatee sifinaa. namni guddi tokko ayyula amma kana keessa siifaniin qofaa miti wanti jiru roobalee jettani hin beeku ni nan beeku tulluu jettani inni nan beeku nan dhagaye jara kana irratti kun ragaa qulqulluu irgixeenyaa yoo jiraate jara kana rakkoo nama wal lolchiisaara. Amiina na dhaggeeffadhu lubbu reeffa buqqisanii dhiisanii wayi mataatti baatanii achiin deeman reeffa sana achuma gad deebisanii awwaadanii reeffa sana immoo lakkoofsa abbootii mana amantaa san keessa tajaajilanii barbaadee isinii fidee bilbiltanii ofii keessanii irraa qulqulleeffattu akkuma nani eega baafame ofiin boontu wanti baafamuuf ofiin boontu lubbu na dhaggeeffadhu wanti baafamuuf kun wanti sila nuufa ba'uuyyuu jedha turee haasaa kun itti dhiifame amara Amaramara mudanii ila meerre viidiyoon sa dhaggeeffadha reef abdii boqojiitu nu kan nu waldhabne waa viidiyooti na dhaggeeffadhu Amiina Amiina qobee yoo buqqa'ee ashaaraa achumatti akka fudhatan natti manii turan durallee achumatti ashaaraa fuudhanii deemuu reef achumatti awwaalamaa ashaaraa fuudhanii ashaaraan sun mana yaalaatti qoratamee wixxeetiin hin ba'a isa isaa wixxeetii fuutee hoo jiraatte nuu kennii jira gaafadha. Nuti isaanillee hin gaafannu baafannee jira Dubaay keessaa iyyuu baafachuu dandeenya waan ta'eef iyyuu jechaadha seeratu baasa sannii miti. Ani kabajaanii bilbilee gaafadhe ishii siifan kamaal jalduun itti bilbiltee himuudhaan itti bilbiltee ani bootii midhaan dhaggeeffachaan ture waan isaa wajjin haasa'an.
Ani abukaatoo sii dhaabuu hin danda'u jetteen erga abukaatoon dhaabne maallaqni uummata maaliif guurra? Natti himaa. Nuti maallaqa kana nutti kenniin jennee sumuuniin barbaadu. Abukaatoo nu bira dhaabii, dubbadhu xumurii, qulqulleessi maallaqa kennii fi ragaalee nuti seeratti dhiyeessine itti kenni hubachiisi nu bira dhaabii jennee kadhachaa baane deematii maatii micayyoo himata banteetii fi maatii micayyoo duutee wal quunnamsiisadhaa jette tole jenne wal quunnamsiisuu dhanne yoo dhannu maal jedhan dhimma micayyoo teenyaa siifan kamaal qabdee jirti nama lamatti kennuu hin dandeenyu jedhan maaliif akkana jedhan jarri kun? Ana malee nama biroo jalaa bilbilan kaasinaa jetteen ana malee dhimma micoo teechanii nama biratti hin kennitinaa jettee jara hiitee sammuu takaaltee adaamaa keessa joorsitee xonqaa'ee ishiitti irraa deechitee maaliif deemati maatii keessanitti ergaa nuun jetti? Erga shakkamtoonni kun himanni irratti banamee seeratti hin dhiyaanne erga shakkamtoonni kun himanni irratti banameetu seeratti dhiyaatanii hin qoratamne qorannoo seeraa irratti hin geggeeffatamne eenyurraa kan ishiin dhugaa nu barbaadaa jirtu ijoollee tuulamaatirraa jawwisaa harka jira dhugaan micayyoo jawwisaa harkatti argame paaspoortiin micayyoo jawwisaa harkatti argame jawwisaatu konkolaataa isaatiin micayyoo tana walii gadi oofaa ture mee viidiyoodhuma jalduun maxxansite sanirraa maal hubattu? Viidiyoodhuma jalduun maxxansite sanirraa maal hubattu? Micoon konkolaataa keessa jirti kan konkolaachisaa jirtu shakkamtuu tokkoffaa micayyoo bira konkolaataa keessa jirti mee viidiyoo san mee dubbisaa maalirraa dubbistu? Maalirraa hubattu? Jechi keessirriidha. Maallaqni kun gaafa guutamu maallaqni kun gaafa taa jedhamee guurramu abukaatoti ittiin dhaabbataadha. Abukaatoon sun eessatti dhaabbata eenyu dhaabbatare? Qabbanee raggaasaa nama lama ishiin lammata jirti tokkoffaa jirtuuf himanni baname himata baname san maallaqa sumuunii nutti kennin hin jenneen nuti ammas taanan har'as taanan borus taanan hin jenneessan. Abukaatoo sana haasofsiisii xumurii nu bira dhaabii jenneen hin dhaabuu jette. Gaafin keenya kanaa. Deematii ijoollee tuulamaa walitti qabaatii ijoollee ganda keechanii walitti qabaatii maallaqa irraa guuratii abukaatoo dhaabatii itti fufaadhaa jedhama. Akkamitti gandatti gallarra? Akkamitti ijoollee ganda keenyatti irraa maallaqa guuruu? Amma deeggarsa waa'ee kanarratti qarshii keessan warri naa kennaan adeemsa jettan isinii deebisa akkaawunti keessan naa ergaattee dudubbachaa turte. Kanarratti jechuudha. Ijoollee maallaqa deeffatan jechuuf. Sanas maallaqa deeffatanii waan abukaatoodhaan ilaala ani jala sararee isinitti mal dubbii hojii niitii tana niitiin tuni karaa harka keessaa borcite ittiin daldalatte karaa harka keessaa luqqifachuu barbaaddachaa jirti amma. Reeffi micayyoo maan qorataminii jennaan obboleetti micayyootitu nu dhorgee jedhan. Reeffa guddataa abdiisaa hoolotaan ga'ee hoolotatti firoottan micayyoo dhufanii kan baratan kan barumsa qaban barsiisaa doktoriin dhufanii reeffi ol deebi'ee haa qoratamuu jedhamnaan maallaqaanii deebisi jedhamee ta'u deebisee jira 70,000 san muddamee ta'u 72 godhee kunoo deebisee jira jedhee risiititti argisiise. Ragaa sinii fida sagalee yoo barbaaddan sinii kan possota yoo barbaaddan yoo sin barbaachisi. Odoo maallaqa san battalatti qarshii 70,000 san battalatti muddamtee guddataa deebisiisuu baattee reeffi sun hoolotaa Phaawulos hospitaalitti ol deebi'ee qoratama ture gaafuma san iyyuu. Fakkeessitee ishiin ga'u jarana hin ga'u diraamaan kun maal eegaa jirra nuti yoo. Nagaa oltan. akkam jirtu? Obsitu እና ofiin bontu annan buha garuu bakka ragaadhaan illee waan jiru waliin haa deemnu walis addan qoonnu walis hin xiqqeessinu lubbu waan jiru ragaadhaan haa deemnu nun dhoskinaa keessaan hin jedhin haalaan keessaan nam tokko ilmoo sareetiin haasa'an jiru dhugaa rabbiitti isin marratti nurbee waan hin dhagee dhagaar innaa waan qajeele sagalee taane furmaatatta goonu ishee furmaatatta goonu walimmoo arrabsin ofiin bontu adaraa kee lubbu isin jaalladhaatu atachina dhidhiibduun sitti siqa garuu dhiisi arraba lubbutti godhiisi rabbiin sodaadhu. Isii duuteefis hin fayyadu nus hin fayyadu dhugaa rabbiin isiniin jedha. Haqa jirtu irratti immoo du'uu qabna ni kun mirga keenya wanti nu eenyu ta'u tokko. Wallahi sila yeesoo bahaani noo agarsiisanii dhugaa oromummaa tana dhugaa. Walimmoo hin xiqqeessinu gaafii kana warri sagaleedhaa mucaa kana ta'e gaafachuu immoo dirqama guutuu qabna. Obsi afaanittan si qabee dhiifama guddaa lubbuu akkasi waliin tokko haa taanu adaraashii.
Eshi amina galatoon baay'ee siirati. Itti fufi.